Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turuun itti bohaaraan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabaddetti yeroo dabru oduun jalqaba. Filannoon guyyaa kaleessa piippiin gaggeessite akka fedhii piippiitiin faallaa ta'e jedhamee jira. Filannoo gaggeeffameen wal qabatee miidiyaaleen addunyaa gurguddoon hedduun yaada itti kennanii jiru. The Economist akkasumas Chatham House kan jedhan yaada itti kennaniin muummicha ministeera Itoophiyaa akkaan dallansiise jedhamee jira. Duula hegeree Oromiyaa jechuudhaan akka guutuu Oromiyaatti labsame hojiitti galameen wal qabatee odeeffannoo hedduu qabadhee jira. Isin biraan ga'a. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Filannoon marsaa torbaffaa piippiin gaggeeffatte piippiirraa gammachuu balleessee jira. Piippiin qaanfii hin beektu malee kan qaanfiti jechuudhaan hedduun dubbatanii jiru. Akka kana ta'us kan goote piippii mataa isiiti. Filannoon gaggeessuuf deemnu filannoo dimokiraatawaa kan iftooma qabu jechuudhaan kanaafis lammiileen biyyattii miiliyoona 57 galmaan jechuudhaan ololaa kan turte yoo ta'u filannoma kanaa yuumee ni xiinxallina jechuudhaan miidiyaalee fi akkasuma dhaabbileen addunyaa garaagaraa xiyyeeffannoo itti kennuudhaan hordofaa turan. Xiinxalaa fi hordoffii taasisaniinis dhaabbileen fi miidiyaaleen garaagaraa kan idila addunyaa jechuudha. Filannoo Itoophiyaa bara 1991 irraa jalqabe filannoowwan gaggeeffamaa turan keessaa kan bara kanaa akkaan dadhabaadha yookaan filannoo dadhabaadha jechuudhaan ibsanii jiru. Kun immoo piippii akkaan rifaasisee jira. Walumaa galatti boordiin filannollee korojoon filannoon duratti guutamuu amanee jira. Amma biraatiin filannoo wal qabatee kanuma dura haalli jalqabumarraa itti deemamaa ture kan dogongora qabu jedhamee jira. Kanaanis wal qabatee gabaasni namoonni filannoodhaaf galmaa'an jedhame adde Adaanech Abeebee namoota miiliyoona 57 hojjettu hangaa'onni biroo immoo miiliyoona 54tu galmaa'ee jechuudhaan beeksisaa turan. Lakkoofsi kun immoo lakkoofsa lammiilee biyyattii umriin isaanii filannoof hayyamu kan caale ta'ee argame jedhamee jira. Amma biraatiin immoo piippiin filannoon gaggeeffame filannoo addaati. Uummanni nu filate jechuudhaan deettulleen osoo hin hafin deettee sa'a 2 keessatti filannoo filatte jechuudhaan kan gabaasaa jiru. Kana qofaa miti ka harka hin qabnellee ilkaaniin nu filate akkasumas kan namni irraa du'ellee reeffa manatti dhiisee uffata filannootitti argamu nu filate jechuudhaan filannoo gaggeeffame ittiin boonuuf yaalanii jiru. Ta'ullee gama biraatiin filannoon gaggeeffame filannoo sobaa ta'uu qaamonni garaagaraa mirkaneessanii jiru. Jawaar Mohaammed kanarratti hojii guddaa hojjetee jira. Bakkoota garaagaraatti osoo guyyaan filannoo hin gahin korojoon filannoo guutamee buufata filannootitti geeffamu ragaa viidiyoon deeggarameen ibsee jira. Kuni hundi ta'ee iddoo akkanaatitti namoota hiriira galchuudhaan yeroo dheeraaf hiriirsaa turuun maaliif barbaachisa jedhuunis gaafata. Gama biraatiin immoo filannoo kanaan wal qabate lola guutuu naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa tureen namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kun immoo waan nama gaddisiisu. Muummichi ministeera Itoophiyaa filannoo sobaa akka gaggeessu ni beeka. Garuu wanti inni beeksifachuu barbaade tokko jira. Filannoon gaggeeffamu filannoo dhugaa qabu yookaan iftooma fi dimokiraataa ta'e jechuudhaan addunyaatti labsachuuf ture. Garuu bishaan harkaa itti naqamee jira. Bishaanis kan harkaa itti naqe miidiyaalee addunyaati. Miidiyaaleen addunyaa kan akka Economistii fi Chatham House jedhaman filannoo kana hordofuudhaan filannoon kun filannoo dhugaa akka hin taanee fi dimokiraatawaa fi akkasumas iftooma kan hin qabne ta'uu ifoomsanii jiru. Miidiyaan Chatham House jedhamu filannoo kanaan wal qabsiise ibsa kenneen bara 1991 irraa jalqabee filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffame. Hunda keessaa filannoon bara kana gaggeeffame filannoo gadi bu'aa, filannoo dadhabaa, filannoo dorgomtoota hin hirmaachise jechuudhaan ibsee jira. Kun immoo akkaan rifachiisee jira. Akkasumas akkamitti badii keenya saaxilu jechuudhaan dheekkamulleen dhagahamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa akkuma godhe ukkaamse bira dabruu barbaadus wantichi barri bara teekinooloojii waan ta'eef saaxilamee harkaa fashalee jira. Saaxilamuu filannoo sobaa kanaan wal qabate dhaabbileen idil addunyaa hedduu fi biyyoonni hedduun sadarkaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirtutti gadduun dhagahamee jira. Filannoo Itoophiyaan gaggeessitee wal qabate Ilhaan Omarilleen qeeqa dhiyeessitee jirti. Qeeqa dhiyeessiteen filannoon dhugaa gaggeeffamuu qaba jettee jirti. Walumaa galatti piippiin dhugaa biyyattii awwaaluu fi uummata gowwoomsuuf yaaltullee dhugaan awwaalamuu fi gowwoomulleen hin danda'amne.
Oduun itti aanu Ameerikaan Itoophiyaa akeekkachiifte jedhamee jira. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp Itoophiyaa keessatti lolli deemaa jiru nu yaachisaa jira jechuudhaan ibsa kan kenne yoo ta'u, lola kana akka dhaabu muummicha ministeera Itoophiyaa akeekkachiise jedhamee jira. Kanumaan wal qabatee lolli naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru yaaddoo ta'u biyyoonni garaagaraa beeksisuun lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle waamicha godhaa jiru. Biyyoota kanneen keessaa UK'n takkaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Arsii lamaanitti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan lubbootii fi kan qaamaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Godinaalee lamaan aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee tokko tokko keessa guutumaan guututti humna mootummaa yaasuudhaan to'atu beeksisee jira. Dhibbana duula hegeree Oromiyaa jedhu sababeeffachuudhaan guyyoota afran dabran aanaalee lolli keessatti gaggeeffame aanaa Martii, aanaa Muneessaa, aanaa Limuu fi Bilbiloo, Zuwaay, Honqoolloo, Waabee, aanaa Shirkaa akkasumas aanaaleen biroollee lolli keessatti gaggeeffame hedduudha jedhamee jira. Duula hegeree Oromiyaa jedhu dhibbana labsame hojiitti hiikuudhaan aanaa Heebana Arsiitti tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Heebana Arsii guutumaan guututti humna mootummaatiin ala taasisuu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Heebana Arsii bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamee ture irratti walumaa galatti miidhaa guddaa kan lubbuutii fi kan qaamaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise 65 addunyaa kanarraa godaanse 43 madoodhaan adabe 12 booji'ee kan kanarraa hafan immoo carroomuudhaan guutumaan guututti baqatuudhaan aanicha keessa yaa'an jedhamee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessa waxabajjii 2026 guutuu aanaa Heebana Arsii keessatti fudhate mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jedhamee jira. Kaampii waraana mootummaa guddicha magaalaa Goljootaa cinatti argamu. Magaalaa Goljootaa jechuun magaalaa guddoo aanichaati. Guutumaan guututti hojiin ala taasisuun waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaa waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon kan nu ga'e yoo ta'u, AKM'n 54 snaapparri tokko meeshaaleen biroollee hedduu jedhamee jira. Aanaan Heebana Arsii guutumaan guututti humna waraana bilisummaa Oromoo jala galuudhaan kan ka'e aanonni biroollee ni weeraramna jechuudhaan sodaatuudhaan filannoo uummanni bahee osoo hin filatin ofumaa isaaniiti korojotti guuruudhaan kan ofirraa galchan ta'uun dhagahamee jira. Aanonni kunneen aanaa Kofolee, aanaa Qoree, aanaa Arsii Nageellee warroota filannoo osoo uummanni hin filatin ofumaa isaaniiti kaardii filannoo guutuudhaan korojotti naquudhaan ofirraa galchan jedhamee jira. Aanaa Zuwaayitti illee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanuu fi hedduu madaa'uu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu isin hin geenye turre. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanota lama keessatti tarkaanfii ilaalessaa humnoota mootummaa irratti fudhadhe jedhee jira. Aanaa Fantaalletti daandii guddicha Itiyoo Jibuutii irratti bakka lamatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo dorgommii hin qabne irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Boosatti daandii Itiyoo Jibuutii irratti iddoo addaa Gandabantii jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakatta'aa waraanaa bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haleellaa raawwatu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoota mootummaa maqaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo jedhuudhaan bobbaate irrattis haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi achumatti bakkuma kanatti jechuudha konkolaataa uggura geejjibaa waraanni bilisummaa Oromoo kaa'e cabsuudhaan imalaa ture irratti tarkaanfii fudhateen konkolaaticha guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhamee jira. Daandiin guddichi Itiyoo Jibuutii tarkaanfii Shawaa Bahaa aanota kanneenii fi akkasumas Baha Oromiyaa Harargee aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatameen guutumaan guututti cufamuu addeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kibba Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa woboon zoonii madda albuudaa seenaa ajaa'ibaa galmeesse jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Duula hegeree Oromiyaa jedhu sababeeffachuun woboon madda albuudaa kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa turuu fi injifannoo argataa turuu isiniif gabaasaa turre. Injifannoo argates kan dorgommii hin qabne ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo kan ibse yoo ta'u, tarkaanfii woboon zoonii madda albuudaa kibba Oromiyaa Gujii Bahaa, Gujii Lixaa akkasumas bakkoota biroottis fudhateen aanaalee hedduu keessatti filannoon hin gaggeeffamne jedhamee jira. Aanota filannoon itti hin gaggeeffamin tokkoffaa aanaa Surroo Baargudaa guutumaan guututti, aanaa Malkaa Sooddaa guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne.
Aanaa Bulee Horatti gandoota baadiyyaatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Aanaa Dugda Daawwaa baadiyyaa Jigeessaa naannessaa bakkoota jedhamaniin alatti filannoon guutumaan guututti hin gaggeeffamne. Aanaa Qarcaa gandoota baadiyyaa filannoon guutumaan guututti hin gaggeeffamne. Aanaa Birbirsa Kojawaa filannoon guutumaan guututti hin gaggeeffamne. Akkasumas giddugala Oromiyaa Shawaa Kaabattis aanaalee garaagaraa keessatti filannoon hin gaggeeffamne. Akka fakkeenyatti aanaa warra Jaarsoo gandoota baadiyyaa 36 fi bulchiinsa magaalaa 4 qabdi. Bulchiinsa magaalaa tokkoo fi gandoota baadiyyaa 36 keessatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Achuma kaaba Shawaa aanaan Kuyyuu gandoota baadiyyaa 26 fi bulchiinsa magaalaa 2 qabdi. Bulchiinsa magaalaa tokkoo fi gandoota baadiyyaa 26 keessatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Achuma kaaba Shawaa aanaa Hidhabuu Abootee gandoota baadiyyaa 19 fi bulchiinsa magaalaa tokko qabdi. Gandoota baadiyyaatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Achuma Shawaa kaaba aanaan Dharraa gandoota baadiyyaa 47 fi bulchiinsa magaalaa 3 qabdi. Gandoota baadiyyaa 47tti akkasumas bulchiinsa magaalaa 2 keessatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Achuma Shawaa kaaba aanaa Dagam gandoota baadiyyaa 24 fi bulchiinsa magaalaa 3 qabdi. Gandoota baadiyyaa hunda keessatti filannoon hin gaggeeffamne. Achuma Shawaa kaaba aanaa Giraar Jaarsoo gandoota baadiyyaa 17 fi bulchiinsa magaalaa 1 qaba. Gandoota baadiyyaa keessatti filannoon guutumaan guututti hin gaggeeffamne. Shawaa lixattis haaluma wal fakkaatuun aanaa Abuuna Gindabarat, aanaa Gindabarat, aanaa Jalduu, aanaa Cobii, aanaa Meettaa Roobii, aanaa Meettaa Walqixxee gandoota baadiyyaa guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Wanti nama ajaa'ibu aanonni kun hundi isaanii magaalaa Finfinnee funyaan jala jiru. Magaalaa Finfinneetti marsanii jiru. Funyaan Finfinnee jalatti filannoon gaggeeffamuun hin dandeenye guutuun Oromiyaallee akkuma kana. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.